Shamaa hordoftoota kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo warroonni yuutuubii chaanala muummee tuub irratti na hordoftan hunda keessa nageenyi kiyya bakka jettan maratti isin haa qaqqabu. Barnoota irraa keessatti akkaataa aappii tokko yoo akka tasaa namni iimoodha yookiin miiseenjaraan nutti bilbilee nu rakkise kanneen qofa osoo hin ta'in yoo weestaafis telegiraamas aappiilee bilbileeman hundaan jechuudha. Yoo akka tasaa namni nutti bilbilee nu rakkise onlaayina isa qofa irraa cufnee kan biraa kan ofii barbaanne onlaayina itti banannee akkaataa itti fayyadamnu isin barsiisa. Kanaafuu yoo akka tasaa nama hojii yookiin laabii hojii seenuu dandeenyaa yookiin iimoon haasa'uu dandeenyaa. Iimoon nuyi haasa'uu jiru namni tokko miseenjaraan nutti bilbiluu danda'a. Yoo miseenjaraan nu haasa'u iimoon nutti bilbiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu aappiilee garaagaraa akkaataa risaalallee nattaa nutti hin dhufne jechuudha. Akka miseejittillee nutti dhuftee nu hin jeeqne yoo nama wajjin haasa'uu jiraanne hanga ofii barbaannee itti deebinee seennutti jechuudha. Akkamitti itti firraa cufne jettanii warri yaaddan. Kanaafuu barnoota isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumuratti nu wajjin tura. Amma akka isin sirriitti isinii galuu fi anama iimoo laman qabaa akkuma agartanii iimoo laman qabaa. Iimoo takkaan onlaayina irraan cufne jechuudha. Amma onlaayinni banaadha lachurraa kun cufne. Kanaafuu mee itti barreesseetiin isin garsiisaa jechuudha. Taakiidatti akka sirriitti isinii galuuf amma onlaayina irraan cufne isiniin jedheen jira. Iimoo tanaan mee itti barreessee ilaalaa. Iimoo tanaan itti barreessaa. Iimoo biroo tanaan iimoo aadii tanarratti barreessaa jechuudha. Kanaafuu amma iimoon tiyyaa jechuudha. Iimoon networkaa qaba waan ta'eef akkuma argaa jirtanii haa jedheetiin ilaalaa jechuudha. Kunoo dhufee jira jechuudha. Homaa achirratti amma onlaayina irraa cufne jechuudha. Iimoon sun tanaa jechuudha. Amma iimoo tanaa onlaayina waa irraa cufneef risaalaan akkasitti natti dhufti jechuudha daayirektii. Kanaafuu amma irraan cufee isin garsiisa. Jalqaba irratti siitingii keessa ni seentanii siitingii keessa ergaa seentanii booda haala kanaan irra ol deemtanii jechuudha. Irra ol deemtanii aappii manaajimentii bakka jiru kana jechuudha. Tokko jawwaalli aappii jeetuma callisaa hankiyyaa aappii bakkuma jiru kana laallattanii jechuudha. Isin aappii manaajimentii bakka jiru kana si'a takkaaf gachuu qaastanii bakka aappileesti jiru kana kan jalqabaa kana si'a takkaaf gachuu qaastanii jechuudha. Yeroo akkanatti isinii fide aappiileen hundi akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Aappii barbaaddan san fakkeenyaan amma iimoo tanarraan cufuu barbaade akkuma isin dura isiniin jee iimoorraan cufuu barbaade. Kanaafuu akkanatti irra ol deemtanii ilaaltanii jechuudha isin. Aappii hin barbaanne san fakkeenyaaf amma telegiraama risaalaan miseejiin takkaillee akka isinitti hin dhufne jechuudha. Yoo akka tasaa namni miseenjaraan wantoota garaagaraatiin isinitti bilbilee isin rakkise yoo siif onlaayina irraa itti baasuu akkaataa itti dandeenyu isin garsiisaa jechuudha. Kanaafuu amma aappii iimoo kanarraa hin cufaa jechuudha. Iimoo kanarraa akkanatti yeroo takka itti gachuu kaastanii isii jidduu tana forki stop bakka jettu tana jechuudha. Force stop bakka jettu kana si'a takkaa fi gachuu kaastanii jechuudha. Yeroo si'a takkaa gachuu kaastanii force stop bakkuma jiru kana si'a takka ammallee itti deebitanii kaastanii jechuudha. Kanaafuu amma onlaayina irraa baaseetiin jira jechuudha. Isii tana onlaayina irraa baaseetiin jira keessaan baa jechuudha. Baa godheetiin keessaa ba'a. Amma ittiin barreessaa jechuudha. Akkuma agartan amma daataan kiyya banaadha jechuudha. Daataan kiyya banaadha. Kanaafuu mee itti barreesseetiin isin garsiisaa jechuudha. Akkuma reefutti hayi jedheetiin akka inni itti dhufuu danda'u laala jechuudha. Itti hin dhufu jechuudha. Amma reefu itti barreessee jennaan hayi jennaan daaleetti itti dhufe amma ammoo miseejiin itti dhufuu hin dandeessu jechuudha. Waan hin cufeef kun akkuma agartan raatii takka qofaan ta'a jechuudha. Raatii takka qofaan teessi. Kanaafuu amma irraa duuba deebi'uun akkanumatti taa'u jirti jechuudha. Inni hainaan jedhee garuu risaalaan natti hin dhufne jechuudha. Haga ofii barbaadee seenutti jechuudha. Bakka yeroo barbaaddanii hajaa teessa fixanii jettanitti bakka iimooma keessa gaseentan amma daayirekti yeroo iimootan harkaan tokko risaalaan alaatuulii wanni namitti bilbilaatu wanni namni naan jeessuni yoo sagalee naqamee barreeffamaanis waa hundaan natti dubbatee jiraate akkasumatti seenee jennaaniin daayirekti risaalaan miseejii naa dhufti jechuudha. Aappiin hundi akkanuma jechuudha. Karuma kanaan irraa cufama karuma kanaan itti banama. Yeroo irraa cuftanii irraa baasanitti itti deebuu yoo barbaaddani isumarra gachuu kaastanii jechuudha. Isumarra gachuu kaastanii amma iimootarra gachuu kaasee jennaaniin
barreeffamni namni naa barreessinaa dhufaa jechuudha. Amma akkuma argitan itti tuqeet ilaala. Yeroo akka itti tuqe meesheejii ilaalaatu ilaa dhufte jechuudha. Kun akkuma argitan meesheejii naa dhufte jechuudha. Kanaafuu amma waan barbaade haasawuu ni danda'a. Onlaayinii irraa baay'ee akkanatti waan barbaade fayyadamee yeroo barbaade onlaayinii irratti deebi'uu ni danda'a jechuudha. Yoo barnoonni kun isinitti tole yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaani warroonni sabiskiraayib gootanii jirtan galatoomaa isiniin jedha. Warroonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Wantoota isin dhibe koomentii jalatti nuuf barreessaa. Kanaafuu galatoomaa ulfaadha.